FB irratti argiteetti Amaariffaatiin waan kana kan hojjetu Oneegidha. Akkasii turne. Waan kana kan hojjetu Oneeg namoota beekamaa Oromoon jaallatu ajjeesee saba biraatu akkas godhee maqaa nu balleessuu fe'anii yeroo barreessan namni akkam waaqayyoon illee sodaatu jedha. Oneeg waan kashlabbummaa akkasii miti yeroo hunda waan dhugaa waan uummata fayyadu waan gaaffii mirgaati malee waan kashlabbummaa waan hin fakkaanne waan hin taane akkasiis hin hojjetus gara fuulduraas kaayyoo isaas miti. Garuu waaqayyo guddaadha konkolaataadha malee anarra homaan geenye uummata Oromoo garuu ittiin boone baay'ee duris nan sin jaalla ammoo caalaan sin abdadhe sin jaalladhe naa jiraadha. Ayee funyee galatoomee amma akka dhuunfaattis ta'ee akka waliigalaatti atilee dalagaa qabdaa keessummaa qabda waan ta'eef namni galateeffachuu barbaadu yoo jiraate galateeffadhuuti mana kee kanallee kunoo akkuma garuu waa hedduutu jira. Mee waa'ee mana keetii kanallee waa tokko jettaa mee waa'ee mana keetii kanarraa jedhiiti sanbooda nama galateeffachuu barbaadu yoo jiraate hin galateeffattaa. Manni kun har'a ta'uun isaan waggaa lamaan kana dura kan eegale yeroo sumarraa jalqabe anaaf Abashaa gidduu walitti bu'iinsi warri qaamni mootummaas namoonni baay'een keessan hin beektu Oromiffaan barreessuun koo yakka ta'ee manallee amma irratti saamsanitti gahaniiru qaama mootummaa hundatti simadheera amma kaleessa poolisiitti gabaasee akkas godhi yeroo jedhanii anis Aceenis ijoollee warri dursanii na bira dhufanii ittiin amanne wanticha maaliif achi yoo deemtu wanni ragaa qabdaa akkamiini eenyudha maaliidha malee namni furmaata sii kennuu jiru. Furmaanni koo waaqayyoof waaqa gaditti immoo Oromoo koo qeerroo koo isaaniitti beeksisne wanni osoo hin ta'in isa gara fuulduraas yeroo darbes kun di'uma lamaan kana dura daa'ii galaan akkasumas isaantu ajjeese ammarra gahameera. Garuu maaf akkas ta'e akkamiin akkas ta'e hin jiru Hacaaluurra si'a lama akkas yaalaniiru. Wanti maaliif warruma qaama mootummaadha gaariidha wal danda'anii jiraachuun gaariidha. Sabaaf sablammii faana walii galanii jiraachuun gaariidha. Garuu sabaaf sablammii mataa irratti baataniitu hamma kana akka nutti taphatanan taasisanis warra qaama mootummaadha. Warraan keenya nuun binnetti bara Tigreen nu buttutti waan akkasii arginee hin beeku. Amma waan akkasii argine waan ta'eef yoo danda'u ta'e yoo nurraa uwwani yoo nurraa uwwuu baatan immoo ofii keenya haalatti ofirraa uwwinu. Haala mijeeffannaa malee teenyeen duunu kanaa booda nufi koo beeka akkamitti akkan ofirraa uwwu. Artistoonni Oromoo beekamoon keessa jiran kan akka keeti maal gochuu qabani jechuun akkamiif eeguu qabani namni biraas. Waan guddaan otoo mandursamiin of eeggachuudha. Ergi ta'ee booda homtuu kan ta'u hin jiru. Otoo amma akka kaleessa konkolaataa koo erganii bu'ee isaan anumaan barbaadan ta'uu danda'a. Otoo naannoo isaanitti qophaa'anii dhufaniiru meeshaas qabu'anii. Ergi ani du'ee booda sirriidha Oromoon amma tokko gumaa koo deebisuu danda'a. Garuu tokkuniin dhufii amma yoomitti uni meeshaa qabachuu yakkaan ta'u amma yoomitti namni meeshaa qabateetu sochoodha. Qaamni namoonni beekamanis hin beekamiinis abbumti barbaade meeshaa qaba sabni kaan. An Oromoo garuu qaamni siyaasaas yoo meeshaa qabate yakkadha. Namni dhuunfaas yoo meeshaa qabate yakkadha. Kanaa booda garuu ani karaa gama koo ufirraan hamman danda'e ufirraan orkan jira. Osoo argan du'uun hin danda'amu jechuudha. Artistoonni Oromoos bakka jiranitti inni meeshaa bitachuu danda'u meeshaa bitate. Inni meeshaa bitachuu hin dandeenye immoo meeshaa aadaan haamleen jira, maccaan jira waan akkasiitiin illee amma tokko ofirraa uwwida malee kashlabbeen Abashaan akkas nutti hin taphattu. Ani karaa gama koo kanaa booda reediidha. Galatoomi. Mee namni akka dhuunfaatti galateeffachuu barbaadu ta'e akka mootuu waliigalatti saba Oromoo akkamitti galateeffachuu barbaadu? Maatii koo, abbaa manaa koo, obboleessa koo hunduma namoota hiriyoota koo namoota naannoo koo jiranii kan koo abalu jechuun baay'ee natti ulfaata. Namoonni waa'ee koo himaman Oromoon hundi waa'een koo isaan cinqa waan ta'eef namoonni meeqa waan baay'ee haamilee isaan naa kennan. Akka isaanitti na jajjabeessan anas si hojjechiisa anas akkas godha anatu meeshaa sii bita haamileen isaan naa kennan iyyuu baay'ee na gammachiiseera. Oromoo hunda waaqayyo bakka jirtanitti sinaa eegu nama hankeessaniif sin jibbu rabbi sinirraa qabu naa jiraadhaa fayyaa ta'an jedha Oromoo hundumaan galateeffadha. Ayyee funye amma waan itti dhagahame ibsiteertii namni koomentii illee fiilingii isaa ibsaa jira. Mee amma kana keessa haa baanuti mana nyaataa qabna. Oromoo manni nyaata hedduu qabu kakkuumaammee hankeedhaa fi ambiraa
hedduun jiru keessattuu walakkaa Finfinnee kanaatti jechuudha. Mee waa'ee mana nyaataa keetii iddoo itti argamuu fi wanta ati dhiheessitu hamma tokko Oromoon biyya ormaa yoo dhufe akka dhufeessi dubbisu akka dhufeessirraa waan Oromoo fakkaatu fayyadamuuf mee waa'ee mana nyaataa keetii iddoo itti argamu nyaata ati gosa nyaata ati dhiyeessitu gosa dhugaatii ati dhiyeessitu mee uummata keetiif ibsi konya. Manni nyaataa koo Saalbee yookaan immoo Cancalii naannoo jedhamutti argama naannoo biiroo Oromiyaatti argama. Oromoon gaaf tokkollee na biraa hafee hin beeku. Otoo haalli ani uni keessumsiisnutti tolee otoo hin taane kilaasiin istaandaardiin mana itti tolee otoo hin taane Oromummaaf nafaana warri daasporaas warri biyya keessas nafaana gidiraa argu. Oromoon na biraa hafee hin beeku garuu eengadda gaafa dilbata dura mana barbaadadhu naan jedhan dhufanii warra abbaa mana. Amma otoon asii bahee keessuma naannoo kanamma tasa duras warra Oromoo ta'uu koo beeku waan ta'eef waan na didaniif nama biraatu jira mucammaa amma jedhamu tokko isatu kireeffatee anaaf kenne. Anaaf naan kireessan safara kanatti yoo olee masaba sabaa maal duukan ammoo haaluma jiru mannis kan isaa nyaanteef mana barbaadadhu mana barbaadna naan jedhani. Rabbi jira gaaf tokko gaafus mana mataa keenyatti yoo jiraanneef mana mataa kootti nan hojjedhaan kanaatti immoo bakkuma kan Oromoo ta'e bakka kireeffadhee mana barbaadadhee hojjedhaa ammaaf garuu naannoo Cancaliin jira. Maya nyaatni aadaa hedduun jiran siyaasa. Cororsaan jira, ancooteen jira, marqaan jira, daadhiin jira, cuumboon jira, cukkoon jira, caccabsaan jira. Wanti hafe hin jiru. Kanaafuu funyeen normaalii kakuu maammeellee agarteerta normaalii mana guddaadha. Keekuun iddoon hin mijanneef malee osoo iddoon mijatee fi kana caalaa dalaguu dandeessa. Si faana jirra kinoo koomentii nama hedduutu si barreessaa jira. Olumoos gara nama 900tu live si hordofaa jira. Koomenta akkasitti hin dhagaamini. Oromoon ilaalcha siyaasaati waliin qoonnu. Kutaadhaan amantaadhaan waan ol qoonnu tokko hin jiru. Yeroo Oromoorra yookiin nama saba keenya ta'e tokko irratti dhiibbaan ta'e yookiin waan attaak akkana godhan kun jiraate waliin dhaabbannaa aarsaa kaffaluun barbaachisu hunda kaffallee abbaa fedhe maan taane nama Oromoo ta'e tokko irratti mushsihii Oromoodhaaf aarsaa guddaa kaffale gama aartiitiin kaffale kanaa miti nama hambiraatu nama Oromoo Oromoodhaa ta'e nama akkanumaan dhuunfaa ta'e kan akka anaa kanaayyuu walil bira dhaabanneetiin qarqaaruu qabna funyee waan anallee kabajjee ummata asiis ilaalu kanallee kabajjee koomenti kennu kenniteef baay'ee galatoomii dhumarratti yoo ni dabarsuraate namni amma haarawaa dhufe illee waan jiruuf akka nagaa qabdu qofaa fi akka fayyaa taate qofa dhaami namni haarawaan seeneef jechuudha dhaamiti gara keessummaa kee kabira keessummeessitu deemtaa yeroo keesseeraaf radhee dhumarratti yaada dhuma jettu dhaamiti deemi nama haarawaa seeneef nagaa qabaachuu keetti miti. Bakka jirtanitti nagaa ta'a kan yaaddan sinii faamii kaa'u waaqayyo immoo bilisummaa